kabajamtoota hordoftoota chaanalii YouTube nagaan koo sinaa qaqqabu yooyaa harka fuune. Kutaa tokkoffaa darbe keessatti odeeffannoo gabaabduu waa'ee Oromiyaa fi kan godina Qellem Wallaggaa waan xiqqoo isin biraan ga'een ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaan waa'ee godina Qellem Wallaggaa isin biraa ga'uuf qindeeffadheen jira. Hanga xumuraatti na waliin tura. Warreen haaraa taatan immoo subscribe gochuun na hordofuu hin dagatinaa. Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Godinni Qellem Wallaggaa bakka jireenyaaf filatamtuu kan keessatti hojjetanii baratanii fi daldalanii guddachuu danda'anidha. Godinni kun kaabaa fi bahaan godina Wallagga lixaa kaabaa lixaan naannoo Beenishaangul Gumuz kaabaa fi kibba ba'aan godina Iluu Abbaa Booraa lixaa fi kibba lixaan naannoo Gambeellaa fi akkasumas lixaan immoo biyya Sudaaniin kan daangeffamtudha. Teessumni lafa godina Qellem Wallaggaa tulluuwwan bu'aa bayii fi lafa diriiraa kan qabudha. Haalli qabiyyee lafa godinichaas lafti qonnaaf oolu hektaara 324 fi 265, lafti dheedicha horiif oolu hektaara 31 fi 852 yoo ta'u, kan bosonaan uwwifamee jiru ammoo hektaara 100 fi 42 fi 847 akka ta'e ragaan jiru ni ibsa. Nama dinqisiisa lafti Oromiyaa bareeda magarsa Wallaggaa silaalee Iluu rangateeme miidhagummaa isaanii ani itti hime. Harsiirraan gabuunee gootu baalee gallaa sookumarii boqonnee miidhaga saalaalla hangafti Oromoon burqitee Booranaa aadaaf seenaa keenya achirraa barannaa. Akkasumas kan biroon lafa hektaara 447 fi 406 kan jiran yoo ta'u, walumaa gala lafa hektaara 900 fi 91 fi 210 kan qabdudha. Baay'ina uummata godinattii jiraatota magaalaa fi baadiyyaa waliigalaan miliyoona 1.3 ol yeroo ammaa kan qabdu yoo taatu, saboota biyya keessaa kanneen akka Amaara, Tigree fi Guraagee, lammiilee biyyoota alaa kan ta'an Girikoota, Xaaliyaanotaa fi Yemenoota dabalatee sabaa fi sablammoonni gosa 12 ta'anis wal danda'uu fi wal kabajuun keessa kan jiraatanidha. Uummanni godinichaas gama amantaan 42.5 amantaa kiristaanaa Pirotestaantii, 34 amantaa kiristaanaa Ortodoksii fi 21 immoo Musliima yoo ta'an, 101.4 Kaatolikii ta'uun beekamu. Akkasumas
dhibbantaan 1.5 hordoftoota amantaa aadaa fi kanneen birooti. Jitu Oromiyaa jitu dara harbiya ko baguma ko taate bakka dhaloota ko jitu Oromiyaa jitu dara harbiya ko baga kan ko taate bakka dhaloota ko. Haalli qilleensa baramaa ishees baddaan dhibbantaa 14, badda dareen dhibbantaa 47 fi gammoojjiin immoo dhibbantaa 39 kan ta'ee fi haala roobaa godinichaa naannoo teessuma ol ka'aa qabanitti rooba miilimeetira 1,800 hanga 2,000, naannoo ol ka'insa giddugoleessaatti ammoo rooba miilimeetira 1,600 hanga 1,800 fi naannoo ol ka'insa gadi aanaa qabanitti immoo rooba miilimeetira 1,200 darbee kan argatu yoo ta'u, irra caalaan isaas hojiiwwan qonnaaf kan mijatudha. Jannata lafarra lakawa mendumu mamni kiyaya biyato Oromiyaa. Godinattiin midhaan agadaa kanneen akka boqqolloo, mishingaa fi kan kana fakkaatan, midhaan biilaa immoo kanneen akka qamadii, garbuu fi midhaan dheedhii kanneen akka baaqelaa, atarii, shumburaa fi lojoo ni qabdi. Midhaan zayitaas kanneen akka saalixa, nuugii, talbaa, shinfaa fi kan kana fakkaatan, kuduraalee fi muduraalee kanneen akka burtukaanaa, maangoo, paappaayyaa, avokaadoo, muuzii, mandariinii, hancootee fi kan kana fakkaatan, akkasumas mi'eessituu fi urgooftuuwwan kanneen akka zijimbilaa, shunkurtii adii, shunkurtii diimaa, inshilaala, ogiyoo fi kan kana fakkaatan oomishuus qilleensa mijataa kan qabdu yoo taatu, waggaatti oomisha gannaa fi bonaan callaa kuntaala miliyoona 13 ol ta'u kan oomishaa jirtudha. Jaalala barachuuf kan fayyadaku nama qofaa mootii bineensa hararii kanuma nama dinqisiisa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii waa'ee godina Qellem Wallaggaa kanaan kutaa lamaan isiniif dhiyeesse xumureera. Kutaa sadaffaa isaas isiniif qabadheen deebi'a. Waan nafaana turtaniif galatoomaa jechaa warreen haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Horaa bulaa. Ashamna manjeedu keetumaa jaalatu namaaf tola yaadu hamaan ittiin buutu akka teenye kana maalumaaf muddamna lafa abbaa Jifaar Jimma biyya bunaa yaa bareeda Walloo kan kamisee martu kan beelee kufaa igumaan argattu nakkamitti uume nisaanuma waaqni ajaa'iba Walloo bareedina isaanii deemus warra baabbo ce'us warra iluu kan akka shilaallee oromtitti kaallu yaa bareeda Walloo kan kamisee martu kan beelee kufaa igumaan argattu nakkamitti uume nisaanuma waaqni ajaa'iba Walloo